Kanaaf ani immoo gaazexaatti laxxafuun qabu. Dhaggeeffadhu sitti hima. Warri dhiiraa jechuudha. Warri dhiiraa ani hawwii miti yoo dubartii sirraa dhaabsisuu dadhabe. Ani hawwii miti yoo dubartii birrii sii laattu yoo an abi jedhee ishee gorsee ishee amansiisee akka isheen si dhowwattu gochuu baadhe. Ani hawwii miti na taazzabi. Dhugaa rabbii na taazzabi gizee naa kenni malee. Atumti gizee naa kenni guyyaan kun immoo ga'a. Noqodii fa'aa. Dhaggeeffadhu sitti hima. Dhiirri sooshaal miidiyaa akkam fayyadamne siin jedhu dhiira dubartii biraa qabudha jireenya isaa keessa. Immoo akkati fayyadamtu barbaadu. Sooshaal miidiyaa irra akkati deemtu maal abbaa isaa isa gashee? Maal abbaa isaa isa gashee? Dhaggeeffadhu sitti hima. Hani erfoonii kun lafa kaa'ee naasaa. Machee min dhagaama miti garuu. Erfoonii kun as kaa'ee dhagaama miti. Amma dhagaama seeraan akka naasaa ofii oduu konkootee akkam fixadhuufi. Ishi kottates gaazexaa tokko teessee barreessuu hin dandeenye barreessaa jira asirratti. Ani nan hidhee baasa warri dubartoota taaftaaf godhaati. Akka neetworkiin irraa nan baasne tursiin gorseen quufuudha. Na dhaga'i sitti hima yaa asal. Dhiirri ati birriitti laatte dhiirri ati birrii keetiin bittedha malee jaalallee siif hin ta'u abbaa manaallee siif hin ta'u kan borsiree bu'u isadha. Kan borsee kabalu isadha. Kan dullaadhaan sidhiitu isadha. Dhiirri ati birriitti laatte abbaa manaa siif hin ta'u. Jara murteessitti maal? Kan birriisi gaafatu, kan luka isaa walirra naqee, ofiisaa teechi galagaleetu dubartii 30 wajjin haasa'a. Innillee bultiifsiif lammata dhiirri yoo jaalatte footoo isaa maxxansi sooshaal miidiyaatti. Inni kun abbaa manaa kooti. Inni kun jaalallee kooti. Waggaa meeqa wajjin turtan waggaa isaa wajjin barreessiif. Waggaa 2 jala jente yoo ta'e waggaa 2 jaalallee koo jala jedheera. Baga kanaan si ga'e jette ati informationii ilaaluuf jettee feesbuuk irratti maxxansita koomentiidhaan immoo warra dhufee si barreessu immoo sirriitti duukaa turta. Seenaa isaa sitti musaanii yoo dhufanii yoo dhuguma kan keemisi ta'e dubartii baay'ee wajjin deema yoo ta'e jechuudha. Dhaggeeffatu sitti ba'a. Ishi poosti gochuun irraanfatiin nama jaallattisan farankaakii cabduu takka immoo dhiiraaf hin laatiin. Farankaa cabduu itti hin laatiin. Farankaan barbaada yoo siin jedhee bilookii bicaan qabneen geggeessisiin jedhee kanaan dura sitti meeraan. Ishi haanii. Bilooka bicaan qabneen hidhii namicha kanaan siin jedhe. Gara biraan immoo footoo hin godhin. Sooshaal miidiyaa hin fayyadamiin. Sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo takka saasoftu natti hin tolu. Namni si jaalatu koo akkas hin jedhu danda'ee bar. Natti hin tolu jechuun danda'u. Mirga si natti hin toltu siin hin jiru ndaa'u yerooti haasoftu natti tola garuu koomentiin immoo xiqqoo na inaafsisa jedha inni dhugu jaalatu. Tiktookiin fayyadamiin. Feesbuukiin fayyadamiin. Ijoollee si barreessan bilookii godhi. Bilookii godhi. Asii bilookii godhi isin jedhu dhugaa rabbii jireenya isaa keessa dubartoota baay'eetu jira. Akka ati footoo isaa wayidamuu waa'ee isaa tokko yoo maxxansite dhufanii si gaafatu waan ta'eef seenaan isaa akka inni dhokatu. Namni dhokatu hin ta'u jaalalaaf hin ta'u. Namni dhokatu jaalalaaf hin ta'u nama amanamaa miti. Sitti nima dhaggeeffadhu. Dubartii biyya Arabaa ofii kan keetiitii dhiiga tufaa fiddee birrii kan. Ani garuma isiniin nyaatuun jedheeman. An baguman ittiin aayifoonii koo bitadhe ndaa'u. Bagan bitadhe aayifoonii kootiin. Ishoo maaloo yaa haadha koo mana Habiibaa dhaqee oduu qeensu. Mana Habiibaa dhaqee oduu dhaggeeffachuu gaa'es. Achi keessa dubartoonni jaalalaan miidhamne akkas taane jedhaniitu himatu. Mana Habiibaati. Hin beektan immoo qo'amii mana Habiibaati. Dhaqeen dhaggeeffadhe mana Habiibaa taa'ee gurraan qeenseenis. Oduu immoo namni nan caala. Gaafan taa'ee dhaggeeffadhu isheen tokko maal jetti? Warra koorraa fuudheette isaa fallaadhe birriisaa. Warra koo harkaa fuudhee natu jaalallee kooti birrii laata? Maali habiibi? Warra koorraa fuudhee gaafan sii kenne ani iyyuu gaaf sanaan du'een bara. Akkasitti tokko immoo dhufte iyyuu eeshi jennaan iddoon ni cisuutan televizyiinii bitee fi mee dhugaa dhibee? Intalitti Oromoodha dhugaa rabbi. Abbaa gadaa tan geessite dhumarratti abbaan gadaa mataa kee dhadha'ee jechuudha. Siidha abbaan gadaa. Abbaan gadaa mataa kee dhadha'eetu sila biyya sana keessa si ari'a ture. Oromoodha maqaan nu badee Oromoo. Dhugaa rabbi nan dhaga'e mana namaa dhaqe. Iddoon ni cisuutan televizyiinii bitette. Hanqaaquufaa kana hojjedhaafette nyaata inni nyaatu mootte dhiirri tokko akka inni itti sin jaallanne kanatti beektu waan itti hojjette yeroo gaaddanyoota isaa fidee duukaa nyaatu mana keessaa. Ati hojii hojjettee inni immoo gaaddanyoota isaa sassaabee dhufee nyaata taanaan mana keessaa inni si barbaadu.
Gida aarsee kolfaa jiraadha. Saayitii sanatti baatti godheera taritti masana hudhee lubbuu ishee keessaa baasee dhalta. Ishi jedheedhaan yoo ta'e dhaggeeffadhe gorra koo qeense saayitii tokko dhagge. Oromoo saayitii tokko taa'ee dhaggeeffadhe oduu kana. Isayyuu nyaanni isaa bakkeedha waan nyaatuuf isheetu mana kiraa irraa kaffala. Isheetu gaaddinyoota isaa nyaachisa. Isheetu isa nyaachisa. Kuni ko haadha bar. Haadha takkas godhaa bar. Ani jechuudhaaf obboleessi koo birriinan hojjedhe nyaatanan hojjedhe gaaddinyoota isaa fidee dhufee jennaan. Har'aaf nan keessummeessu isa gaafa guyyaa lammaffaa garuu lamaan isaaniin dullaadhaan ari'a malee nyaatanii gaaddinyoonni isaa dhufanii. Waanan hojjedhe dafqee hojjedhe dhufanii nyaatanii gaaddinyoonni isaa maal kan ta'uuf. Jaalallee kan kootiitu gaaddinyoota isaa sassaabee dhufe. Waanan hojjetaa oole isayyuu birrii kootiin hojjedhe dhufee na biraa nyaata. Habiibtii dullaan ittiin baarri cuftan hin jiru. Baarriira dullaan ittiin baarri hunda isaanii mataa isaanii tarsaastee jira. Yoo mataa tarsaasuu dadhabdellee meeshaa isaanii keessatti hin dhoofte dhiirri koo gaafa meeshaa isaa keessa dhaame gaggabee achi deebi'a. Lammataalee dhaabeetti dhaabatte hin qabu. Dhugaa rabbi meeshaa isaa keessa asii achi dhooftaa fi gaafa inni gaaddinyoota isaa guuree dhufu ishi jedhee dhaggeeffadhe hanqaaqufaa kanaan hojjedhaa fi ofii keetii nyaattu yaa haayiwaana. Ishee warqii biyya Arabaatii fuute dhaxxee motora bitteef. Haadha takkas godha malee jaalalleen akkasin gootu haadhi manaa akkasin gootu yaa Oromoo akkasin gootu safuudha kun ani hin godhu waan ani hin godhi isin hin jedhuwan jaalalleedhaaf gatiin kaffalamuu qabu. Gatiin ati kaffaltu dhumarratti siree buudhaaf dullaa sii fidee dhufa. Maal ta'a yoo dhageessan maal ta'a yoo gurra keessan qeensitan. Ishee takka ammoo shawwadamtaniittu miti milikkita isaa argitaniittu miti akka inni hin taane bartaniittu miti fagaadhu baqqaa nama sanarraa. Araat nat akka inni taane addaan baafattee dhiisi baqqaa namicha kan kee miti dhiisi. Motoraan itti bite jettee qodaan itti bite jettee uffatan itti bite jettee nyaata dhugaatii isaa kana jettee isarrayyuu darbee gaaddinyoota isaa firoottan isaa dhufanii mana keessa akka sa'aa nyaataa deemotte anaaf kabajaan qabu dullaadhaan gaafa wayii tokko ka'ee boksiidhaan ija keessa nadhee iji kan kooti iddoonni jiru funyaan kan kooti iddoonni jiru wallaalette. Tamalkatuun gidi. Namni ati nyaachiste akka kanaas nyaata. Ituu ati birrii kee dhawwattee ta'e, ituu ati farankaa tokkoon qabuttiin jettee ta'e, ituu ati barbaadu jettee ta'e akka kanaan taatu. Keessumaa dhiira Itoophiyaa keessa jiru, dhiira dhugaatii dhugaa oolu, dhiira gaaddinyaa isaa oolu, ishi dhiira hojii hin kabajne seeraan hojiin hojjenne inni bultiif siin ta'u yaa asar. Yookaan kee nyaatee deeme malee bultiif siin ta'u. Gizee keessi jalaa guba. Tamarkatu ngidi. Tamarkatu ana ta'e akkam godhu beektu. Barbaree fuudhee ija isaatti facaasee jechuudhaan biyya sana baqadhee deema qodaa koo gurguradhe. Ana dhaka warqii koo gurguree isaaf motora bitu. Ana dhaka warqii koo gurguree isaaf nyaata dhugaatii isaa bitu. Ana dhaka warqii koo gurguree isaan zarmaan zarii isaa sassaabee nyaachisu. Ana dhaka mana kiraa irraa kaffalu. Huu aariyoo habiibii. Meeshaa yoo ta'e meeshaan biraan dhufa. Macam meeshaa isaa jaalala si qabsiise yoo ta'e meeshaa biraan qeyyaratta abshir. Dhiirummaa isaa ta'e dhiira si caalus si dhufa. Dhiira si kabajus si dhufa. Dubartiin tokko waan isheerraa eegamuun alatti yoo dhiiraaf kaffalte dhumni isaa wayi asiidii hudduu keetti naqee biyyarraa si balleessuudha. Wayi dammoo si qalee si ajjeesa. Qottoodhaan si qaraxxafee si ajjeesa. Dhiirri akkasi. Dhiiraaf farankaa tokko laattee ishi waan inni jedhu hunda ishi ittiin jettee akka waan itti haadha taateefitti itti isaaf okay sa'aatii 24 jennaan wayi dhumni kee boo'icha wayi dhumni kee du'aadha. Reenfa kee dhufnee fuunes awwaallee deebina maal goona macheem Oromoo waan taateef jechuudha. Waan Oromoo taateef si gargaara. Abbaa gadaa tan geessette birrii nyaachiste yoo baaftee kaate abbaan gadaa koo jechuudha. Abbaan gadaa koo gaafati birriitti laatte si biran jiru bara. Abbaan gadaa koo gaafati daabboo keetti laatte si biran jiru bara. Abbaan gadaa koo gaafati hammattee jechuudha. Siin du'a sii gaggabattiin jettee ituunni milikkita siin jaallanne sitti agarsiisaa jiru. Ati garuu sin dhiisu jettee itti rarraate namicha sanatti gaafa akka inni sireebu eeyyamteef abbaan gadaa si bira jira. Abbaa gadaatti maaliif himta? Maaltu goshee abbaa gadaa? Abbaa gadaatti ni madda akka aadaa keenyaatti. Aadaan Oromoodha bara. Isheen sa'aatii tokko dhaggeeffadheetu keessi koo gubatu keessi koo barbarree dhugu. Ani tu obboleetti koo taatee laahudhee mangistiidhaan ajjeeseeran intala kanan ajjeese. Anatu ajjeese misikiriin barbaaduun ittiin jira dhagee mangistiitti. Viidiyoodhaan gadi ba'e maaliif ajjeeste onaan jedhan dhiiraa fi tuusheen birii laattu dhiira tuusheen teessee qallabdu ija kootiin argeen maqaan keenya nu baduurra ani ishee ajjeese biyya lafaa kana leessu wayya jedheetan ajjeese jedhee mangistiittani maqaan. Tamarkatu ngidi. Dubartiin dhiiraa birrii laattu dubartiin rakasadha. An dhiiraa birriin kennu. Beekuun kennaaf
Ishi onnee koo nan kennaaf nan jaalladhaanii ofittan qabaanii nan kunuunsaanii hojiin qabu taanaan gabii bareedaan qabu taanaan hojiidhaan hin tattaafanaan dhufee anaan booksii taanaan maal habiibti dullaan hin jiru mana keessaa fuute gaafanni sadii si dhawaate tokko dha'uu hin dandeessa bara akkattiin tasgabbeessite gatteessistaanii gaafanni tokko si dhawa gaafanni sadii si dhawaate tokko dha'uuftaan qoy sinaaran galfachiisa koomentii kee immoo siif hin deebisu maaliif beektaa namni akka isaan fooloo sin gooneef siin maqaa kee waame siin deebisu ana ishee namni akka inni fooloo sin gooneef jechuudha innaa akkasi habiibti dubartii biyya arabaa hin qaanfatiin amaaloo deebitanii dhuftanii immoo na gargaaraan jedhina gargaarsa abbaa keessanii gadaa baduuti gorsan dhageessanii sooshaal miidiyaan kun guutuun siniin gorsaa oola sa'aatii 24 taa'e sooshaal miidiyaa guutuun kijibduu haadharaa kijibduun immoo si kijibduun kan taa'ee dubartiirraa waa nyaataa oolu kan qaama kan keetii birriidhaan itti nagaddu dubartiitti siidha malee namti kijibduun saree wayiidhaati xurataa biyya arabaa sirraa hafe ani immoo nan gorsa dubartoota dhiiraaf birrii laatinaa dhiiraaf onnee laattan malee dhiiraaf birrii laatinaa dhee dubartii biyya arabaa keessa jirtu gorsee jechuudha nan salaxxansiisa rakkoon qabu sittan hima yaa habiibti dhiirati waan tokkotti laatteef siin fayyadu siif hin ta'u anamma odeessuu isaan dhiisu anamma nan dhiisa dheen ture miti amma immoo nan odeessa ka'e waggaa guutuu waa'ee dhiiraa birrii laatinaa dhee isinan gorsa yeroo hunda taa'e maaliif dhiiraa birriitti laannaan isin rakkasa waan taataniif dhiirri birriidhaan hin bitamu si jaallatee dhufnaa weelkaam farankaa kee tokko lama sadii fuutee akkannan ishi farankaa kee akka fuutee dhiiraaf hinnan innan qabu dhiirin gaafanni si gaafatu eessan si fidan qabu hin qabu eessan si fida warra konnaa harkaa fixe buukii kee dhossadhu maqaa jijjiiriiti buukii baafadhuuti buukii awwaalii lafa qotiiti haa ta'u buukii irra kan taa'e borsi kabachiisa waan ta'eef no maqaa kan keetee amma fakkeenya maqaan kee hawwiidha miti maqaan kee hawwii yoo ta'e maqaa eenyuutiin banatta beektaa buukii immoo jechuudha dhattee mattaa'uqaa jijjiirratte birriidhaan baafta biyya keenya keessaa rakkoo tokko qabu arfaasee maqaa abbaa keetti dabalte isaan lamaaniin buukii baafatta birrii ishee dhossite jechuudha boolla awwaalte keessa iddoo bokkaan itti roobu maaliif akkasi jalaa ammoonta balaashaan bar awwaalte isa booddee maal jetta harka koon miila koon qaba habiibti na jaallatta ati hojii qabdaatte isa gaafatta hin qabonnaa ma'assalaama guyyaa adiidhaan sin fayyadu waan ta'eef waan sin fayyanneef ani ittidhaan dhiiraaf hin kennu an dhiiraaf kanan kennu onnee kooti nan jaalladhaanii nan kabajaanii weelkaam wacii garuu isarraan eega'an waciirraan eega'an indee daabboo sitti laattanii daa'imas dhaltanii fi birrii sitti laattanii hin dandeessu gurbaan tokko maal nan jedhe dubartiin biyya arabaa koo fi dhiira fuutii ati na fuudhi nan jedhe dhufeena koomentii na barreesse dhufee sirra ituun sirra koomentii na barreesseti diyuutii godheen irraa hojjedhaaf ture viidiyoo garuu keessaan na barreesse dhufe hawwi meenaan jedhe baay'ee tokko si jaalladha baay'ee tokko natti tolta konfidensiin kennatti tola garuu dubartii biyya arabaatu dhiira fuudha biyya keenya keessaati atillee na fuudhii naan jedhe ani immoottan qaba garuu rabbii fagalatu hamma tokko qabeenya xinnoo tokko qaba garuu qabeenya itti awwaaleen dhufaa jedheeniin lakkisitu na fuudhuu qaba ani gaafan si fuudhe tokkoffaa ati ulfaa'uu qabdan jettu rakkoo tokkon qabu sin fuudhaan ati waanan jedhu kana naa guutteennan inuman si fuudhan jedheeni lammaffaa meeshaa keenaaf laatte daabboo koo fudhachuu qabdan jedheeni sadaffaan immoo sadaffaan immoo rakkoon qabu innaan fuudhaa bara sadaffaan immoo maalan jedheen beektu qamiseen uffadhu uffatta ani immoo surree keen uffadhan jedheeni gaafa sana sin fuudhan jedhe deebistee immoo situ ulfaa daa'im garaatti kan baattu siidhan jedheeni mana keessa teessee hojii mana keessaa hojii hojjetu sammaana keessaa situ hojjetu bakkee keessaa immoo nan hojjedhan jedhenitti walii gallaarree akkasitteedhaan dhiiradhaan barnaan jedheen tokko immoo dhiirii tokko jirti wal waalleen asirra sooshaal miidiyaa irraati of hin beennee kana wasaka mahaayimiin immoo ani kodhi dubartii beekaa wajjina see an dhiira waanan ta'eefan akkas godhe dhiirra abbaa kee gadaaba dhiirummaa jechuun dhiirra abbaa kee gadaaba ati dhiira maalii taate sareedha malee dhiira jechuun dhiira tokkoon boonuudha malee dhiira dubartii 10 wajjinaa soo miti dhiirra akkas hin godhu